Yesus bidiruu yaabe bartoonni isa wajjin adeeman kunoo qilleensi jabaan bishaanicha irratti hin ka'e amma dhahaan bishaanichaa bidiricha irra dambali'utti ga'e. Yesus garuu rafee ture. Bartoonni yommus gara isaatti dhiyaatanii isa dammaqsanii nu oolchi yaa gooftaa noo dhumuuf jenna jedhan. Inni immoo deebisee isin yaa warra amantii hir'uu maaliif sodaattu isaaniin jedhe. Yommusuma ka'ee qilleensichaaf bishaanicha ifate gabii guddaan isaas hin ta'e. Kanarratti namoonni nahanii dinqifachaa kun nama akkamiiti qilleensii fi bishaan iyyuu in abboomamaaf jedhan jedha. Siraasa malee si hin nyaatu kan jedhuun sin barsiisa. Mee naraasa malee na hin nyaatu dha. Naraasa malee na nyaatu. Njenne be. Naraasa malee na nyaatu. Njenne mas. Naraasa malee na nyaatu. Kanuma utoo nama marte kanumaan isa irraa fayyuu dhuftan irraa fayyitu. Kubas haa ta'u, hidhaa seexanaas haa ta'u, kamirraayyuu ittiin fayyitudha yaada. Akkas jedhiin naan jedhe Waaqayyo ani kanin qoodhee akka foonitti jechuudha. Bareechee qopheessee kaayeen qaba halkanidha. Akkas jedhiin naman daddafee biraan ga'uun qaba waan naan jedheefi siraasa garuu si nyaatu jedhiin naan jedhe Waaqayyo. Ofirra rukutaati dhageessee jedhaanii waan akkasiin jedhu haala xiqqee jirtu siraasa malee si boochisa malee si danqa malee si nyaatudhaanii jedhaanii siraasa maleedha si nyaatudha naraasa maleedha na nyaatudha na nyaatudha naraasa maleedha maqaa Yesuus jedha na nyaatudha na nyaatudha iyyaati na nyaatudha naraasa maleedha maqaa Yesuus jedha na nyaatudha kumuru kan jira iyyaati naraasa maleedha maqaa Yesuus jedha na nyaatudha iyyaati naraasa maleedha maqaa Yesuus jedha na nyaatudha naraasa maleedha naraasa maleedha na nyaatudha naraasa maleedha naraasa maleedha maqaa Yesuus jedha na nyaatudha. Hallelujah. Siraasa malee naraasa malee nu boochisa malee nu rakkisa malee nu dhukkuba malee nu lojjeessu nu nyaatu nu fudhatee akkanuma jedhiin naan Yesuus gooftaadha laase. Yesuus gooftaadha. Itti maa bakka. Lafa dhukkuba keessa lafa yaa'ee gaataa baashi. Amma tuma nargu biddi waan ta'e gateetti nama keessa gad darbee lafa dhukkuba kee gubee darba. Namni huru qulqulluu dhaggeeffatan bichaan iyyaati naraasa malee na nyaatudha. Eessa jiraat lafa kam jiraat haala kam keessa jiraat marfamee jiraat dhukkubaan marfamee jiraat yaaddoodhaan marfamee jiraat homaa dhabuudhaan marfamee jiraat hiyyummaan marfamee jiraat abdii kutannaan marfamee jiraat waaqni akkana jedhe siraasa malee si nyaatu iyyaati naraasa malee na nyaatudha. Hallelujah. Dhukkuba keetti waan si barsa jirutti achi ol ka'ii akkana jedhin maqaa Yesuus naraasta malee na nyaatudhaani. Iddoo feete ta'e dhaggeeffadhu haala jirtu keessa ta'e dhaggeeffadhu si marsiyaa jiraatu si lolaasaa jiraatu nagaa kee jeeqaa jiraatu dhukkuba du'aan si ga'uus haa ta'u marfamii jiraatu biyya barbaadde jiraatu nagaan kee jeeqamaa ta'u akka sagalee kan dhageesse duwwaadhaan waa dubbadha marfamii jiraadhu nagaa dhabii jiraadhu jeeqamaa jiraadhu lolli sittaa baay'atu namni si hagatu hidhaa keessa jiraadhu du'aaf eegami firdiin du'a sittaa faradamu wanti si nyaatu waa baay'atu hidhamii jiraadhu nagaa dhabii jiraadhu dhibamiiti firdii sittaa faradamu garuu nagannaan jedhe siraasa malee si nyaatu siraasa malee akka dhageessan hin fayyita warri miidiyaa keessa hordoftan hin dhageessu namni kamiyyuu hin dhagaa waaqni akkas jedhiin naan jedhe waan si marse keessatti haala kam keessatti ani bidiruu kee keessan jira. Hallelujah. Hafuura nu keessaa bahu caala Waaqayyo nutti dhiyoodha. Hallelujah. God near us. Waaqayyo nutti dhiyoodha. Kanaaf amma akka sagalee kan dhageessaniin of gubbaatti labsi tokko labsitu si raasuu si raasa si boochisuu si boocisa si marsuu si marsa si danquu si danqa si ari'achuu si ari'ata si dhukkubuu si dhukkuba garuu du'a biraas hin ga'u
Garuu du'a bira singom. Siiduu siidda. Sijiriiduu sijiriidha. Qaamni gadhii ta'uu hin danda'a. Garuu bofichaan hin duutu. Maalli taatu? Hin duutu. Beelaan hin duutu. Harka dhabuun hin duutu. Eebbi kee qabamuu isaarraa kan ka'e hin duutu. Lolamuu kee irraa kan ka'e hin duutu. Daangaan kee dhiphachuu isaarraa kan ka'e hin duutu. Nagaan kee jeeqamuu isaarraa kan ka'e hin duutu. Qobaa ta'uu kee irraa kan ka'e hin duutu. Siraasa malee si fudhatee hin deemu. Irra deddeebi'een jedha. Qobaa ta'uu dandeessa. Nama dhabuu dandeessa. Biyya ormaa jiraachuu dandeessa. Daangaan kee daangaa ta'uu danda'a. Haalata jirtu si danquu danda'a. Qobaa ta'uu dandeessa. Keessiin kee duwwaa ta'uu danda'a. Iyyattee birmanna dhabde ta'uu danda'a. Gaaffii sitti baay'achuu danda'a. Dhukkubni kee sitti hammaachuu danda'a. Akka sagalee kana dhageesseen baga gammadde. Siraasa malee si nyaatu. Naraasa malee na nyaatadha. Ila amma gammadu duwwaan hin boo'inaa. Namni tokko hin boo'inaa. Ila waan gammadu duwwaan. Tatakaa dhabdu boo'ee jirtanii maan keessa. Yeroon kun yeroo boo'ichaa miti. Yeroon kun yeroo abdii kutuu miti. Sagalee misiraachooti. Himimmaa sirraa haquu dhufe. Gadda sirraa kaasuu dhufe. Guduunfaa kee hiikuu dhufe. Caba si oolchuu dhufe. Himimmaan gaddaa sirraa haquu dhufe. Lola keetti boo'icha si hidhaachuu dhufe. Si boo'ichisuu dhufne sagaleen kun. Si gaddisiisuu dhufne sagaleen kun. Ilillee afaan si guutuu dhufe. Iddoo guuttee si kaasuu dhufe. Hidhaa kee hiikuu dhufe. Nama guddaa si gochuu dhufe. Ilma kee laafee jabeessuu dhufe. Iddoo guuttee si kaasuu dhufe. Akkas jedhiin jedhe Waaqayyo siraasa malee si nyaatu. Siraasa malee si nyaatu. Daraasa malee nyaatudha. Naraasa maleedha. Maqaan Yesuus hin jedha. Na nyaatudha. Na nyaatudha. Siraasa malee si nyaatu. Hallelujah. Gaafa Daadin Shadrach, Misiyaak, Abdinaagoon fa'a hin sagannu Waaqa hormaaf, hin jiraannu Waaqa hormaaf, abdii hin jilbeeffannu, nyaata hormaaf hin sagannu kaasaan jedhani ibidda dachaa torba keessatti harka hidhamanii, harki isaanii hidhamaa, jireenyi isaanii hidhamaa, amma qaxaxamanii ibidda dachaa torba keessatti gaafa gataman ibiddichi rifeensa mataa isaaniitti uumaan hin taanedha. Hin boba'a malee isaan hin gubne. Ammas dhaggeeffadhu. Ila ammas dhaggeeffadhu. Hidhamuu dandeessa. Rakkina akka ibiddaa nama gubu keessa jiraachuu dandeessa. Namni iyyitee bitaan mirga haadhaaf abbaa bira, obbolaa bira, gaa'ela kee bira, maatii kee bira homaa sagaleen gargaarsaa dhabamuu danda'a. Garuu waan si dhubu dachaan ibidda torba hin boba'a malee si hin gubu. Ibiddichi hin boba'a malee si hin gubu. Iyyaatee akkana jedhaa hin boba'a malee nan gubudha. Yoo baba iyyuu jedhaa. Kan inni gubu jedhaa. Isa na hidhee jiru. Narraa guba malee. Nan gubu jedhaa. Nan gubu jedhaa. Maqaa Yesuus isin hin gubu. Siraasa malee si fudhatee hin deemu. Siraasa malee si fudhatee hin deemu. Siraasa malee si fudhatee hin deemu. Sagalee ol keessaatii naraasa malee na fudhatee hin deemu laa. Nuraasa malee nu fudhatee hin deemu. Ilaa iddoo kanatti Yesuus bidiruu yaabeedha. Isaanis bidiruu Yesuus keessa jiru keessa seenan. Bidiruu Yesuus jiru keessa seenan. Dachee irra jirra. Dacheen nuti amma irra jiraataa jirru kun dachee Yesuus irra jiraataa jirra. Dachee Yesuus irra jiraate. Dachee Yesuus irratti dhalate. Dachee Yesuus irratti beele. Dachee Yesuus irratti reebame. Dachee Yesuus irratti du'e. Dachee Yesuus irratti fannifame. Dachee Yesuus irraa du'aa ka'e. Dachee Yesuus dhiisee deeme keessa jira. Nus akkas bidiruun kun dacheen kun irratti dhalanneera. Irra jiraachaa jirra. Qaccee Yesuusin garaftee nu garafaa jirti. Jecha Yesuusin jettee nu jechaa jirti. Salphina Yesuus salphiste nu salphisaa jirti. Fannoo Yesuus fannifate nu fannisaa jirti. Fannoon suni Yesuusin xaxee ol hin baan. Reebichi suni Yesuusin xinneessee of hin guddanne. Warri reebanis reebichis xinnaatanii dacheen kunis Yesuus fuutee hin deemne. Yesuus warra isa reebees uleetti reebamees fannootti fannifamees dhiisee keessaa ba'ee deeme. Hin reebde malee hin Yesuusin hin fudhattee hin bifanne. Hin salphisan malee Yesuusin salphina keetti hin bifne. Dacheen kun waan Kiristoos goote si goote. Akkuma Yesuus dachee kana dhiisee deeme. Hatis dacheen kun si beelesiti. Dacheen kun si lolti. Dacheen kun si dandeessi. Biddeessi dhoowwachiisuu
dandeessi, si dhukkubsuu dandeessi, fira si dhoowwachuu dandeessi, jaalattee si bites garuu si fudhattee si nyaattu asitti si hambistu dhiistee deemta. Boolla keelira biyya gaarii qabda, abbaa gaarii qabda, qilleensa gaarii si eegaa jira, biyya gaarii si eegaa jira. Si raasti malee si nyaattu, si gubdi malee badduu si hin baaftu. Amma biyya ormaa jirtutti rakkatta. Yesuus dhiisee akka deemee ulfina caalu akka argate atis dhiistee deemte. Kan si eegu ulfina caalu, kan si eegu kabaja caalu, kan si eegu gammachuu caalu. Kan si eegaa jiru kana. Mee kan na eegaa jiru ulfinadha. Kan na eegaa jiru ulfina. Akka tamanaas. Seenan bidiruun ga'eensaa nama baachuudha. Bishaan ga'eensaa bidiruu baachuudha. Lafti ga'eensaa bishaan baachuudha. Jarri hundumtuu herreega isaa eeggatanii jiraatanii lafti haalumaan itoo bishaan baatu, bishaan haalumaan itoo bidiruu baatu, bidiruun itoo haalumaan nama baatu yoon የተዛባ ነገር መጣ wanti ta'e tokko wal lole bishaan raafamutti lafti raafamutti gaafa bishaan irra socho'utti ka'e bishaan immoo bidiruu ofirratti raasuu jalqabe bidiruun immoo raasuu jalqabe warra sarrataa raasutti ka'e Yesuus garuu lafaanis dhimma kee hin qabu bishaaninis dhimma kee hin qabu bidiruunis dhimma kee hin qabu annan rafe isin jedhe yoo si wajjin fiigan isin jedhe yoo sin gargaarsa sin gaafachuudha sitti iyyatan ittuu nama taphattu gowwaan kan dandeessuudhaan jennaan galaadha mana saraane dacheedhe bishaan baattus dhiistus dhimma kee bishaan bidiruu baattus dhiistus dhimma kee bidiruu na baattus dhiistus dhimma kee bishaan keessatti yoo kuffiste qurxummiinuu keessa jiraatti nan jiraadha lafarratti yoo kuffifte dachee keessa iyyuu ganaan gad iyyuu gala dhimma kee sun lattara bishaan keessa warri amala Yesuus kana hin beekne bidiruu Yesuus seenanii jechuun Yesuusitti amananii carraa Yesuus fudhatanii gatii Yesuus dachee kana gubbaatti baasanii salphina Yesuus Kiristoos salphatanii akkuma Yesuus dhaqee ulfina abbaa qixxeessu dhaqee argate dhaqanii ulfina argachuudhaaf otoo dambaafatiin dhaqanii bidiruu Yesuus seenanii carraa Yesuus Kiristoos argatan nuti amantoon baay'een keenya gooftaatti amanneera. Gooftaan nuti amanne kun gooftaa akka salphaatti waa'ee isaa dubbatan gooftaa akka salphaatti faarfatanii dhiisan gooftaa akka salphaatti ililchanii dhiisan miti gooftaa nama toon taane qilleensi dhaga'u gooftaa bishaan gurra qabduuf gooftaa lafti kun wanti ni dhageessu gooftaa nuti waaqeffattu isa sitti dubbannaan didde miti qilleensa tajaajila garee kanatti isaaf gurra qaba gooftaa jabaa qabda haleluuyaa gooftaan keenya kun bishaan nuti bishaan goonee dhugnu kanatu gurra qaba isaaf. Bishaan akkamitti si dagarsa hin fidee bishaan akkamitti sitti beektu mee warra bishaan beektan bishaan miila qaba gurra qaba siif hin qabu gaa isaaf garuu nama dhaga'iin dhageessan bishaan egaa diifaaniyaa akkamatti sitti bawa amantii kana bishaan mataa isaa isaaf maal qabdi gurra qabdi qilleensi kun mul'ata mee ani gooftaan hin qabu dhaame gooftaan waan hundumaa danda'udha ilshaadaa'edha yaa'ii niisi yaa'ii yiree gooftaa jabaadha gooftaa kana qabda. Gooftaanuma kana saqaayaa deega. Ishee dara jirtu dacheenati irratti nyaattee dhuguu barbaaddu kuni fataattee irra jiraachuu barbaaddu kuni wal jala see lamaa ramee fakkaata wal jala see lamaa kame yoo ta'e malee biyyatti fataattee nagaan asumiti biyya namaa gubbaatti boonuun barbaadi. Namni mana namaatti galu akkuma aboo garbichi mirga hin qabne dachee irra jiraatu gara gubbaatti mirga hin qabdu. Tajaajila dhaggeeffadhu agalgaa dhaggeeffadhu uummata dhaggeeffadhaa mirga hin qabnu biyyatti dhadhalqani guyyaa inqootu inqoofa nan faarfadha jettee diddu. Ani biiroon galwarre ani makiina dabarre ani faarfachaa doolo jette barri ati filannoo kee dhattech kee bara baraan faarfatu biyyi kee kana miti amma biyya kee galleetti namni biyya ormaa taa'u garba biyya ormaa jechuun biyya arabaa miti Ameerikaa Ingilizii miti biyya ormaa jechuun dacheen kun hardiin torbaanuu biyya ormaa dhanuuf lubbuu keenya biyya ormaadha keenyaas miti akkeera Yesuus annan deemaa yoon deeme sinii wayya jedhe lafarratti eessa kadhattan akkamitti kadhattan eenyufaan kadhattan sinitti meera amma immoo deebee isa sinitti sana mana sinii ijaara iddoo sinii qopheessa iddoo kiraan hin jirre iddoo nagaan jiraattan amma sanatti garuu waa'ee mana keessan kana kan dhufee sinitti mana keessan kanatti kan sin jajjabeessu dacheen abdii nama kutachiifti dacheen kun nagaa nama dhorkiti dacheen kun qashii nama godhatti nama waaluu barbaaddi
Ani garuu deemee mana sinii qopheessaa mana abbaa koo keessa iddoo jireenya baay'eetu jira. Qobaatti immoo sin hin dhiisu. Kan sin jajjabeessu dhugumanni Yesuus jedhe. Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya, du'a mo'eera, du'e booddee jireenyi jira. Dhaxxaneetu jiraattu. Waaqni keessan abbaa keessan taasin saba isaa taatu. Kun kan keessan miti jedhee dhugaatti kan sin jajjabeessu. Inni abbaan maqaa koo sin ergu hafuurri dhugaa sun maal ta'a? Hin dhufa. Sin jajjabeessa. Gara dhugaa numatti sin geggeessa. Kana hojjedhu gaaraan si ga'a. Kana dhiisi gaara si dhoowwata. Kana godhi kana raawwadhu kan sin jedhu hafuurri dhugaa sana siniif ergaa. Ani immoo utumini sin jajjabeessaa jiru deebi'een nan dhufa. Sin fudheen deema. Deebi'ee dhufee sin barsiisa miti. Dhufeen sin fudhee deema. Isaan amma sinii qopheessu tas sin gashaa. Isin keessa eessa deemta maaliif deemta naan hin jedhiina. Amma nama bu'aa sinii buusa jaalan bu'aa sinii buusa. Isan sinitti himaa ture kanan ijaan sin agarsiisa. Nan deema. Haleluuyaa. Shakkiina natti isa mana abbaa gootti isa mana. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira jedhe. Ayyaachuu jedhe. Dhaggeeffadhaa jedhe. Innaa Yesuus bidiruu yabbate. Ce'uudhaaf. Hin ce'a. Asii fixeera. Hin ce'a. Yeroo sanallee egaa lafumarraa lafarra ce'a hojiidhaaf. Yesuus dachee kana xumuree gaafa deemuudhaa ka'u. Gaafa dachee kana akka nama waa tuffatutti dacheessa tumteessa jeefteessa awwaalte kana. Hirra jiraatee ittiin jiraatee keessaa deemuudhaa gaafa ka'u. Akkamitti akka inni deeme beektu. Inni kan isaaniif Yesuus bidiruu seene. Bartoonnis isa wajjin bidiruu mataa isaanii qabu Phexrosaa. Dhiisanii isa kan Yesuus seenan. Namni waaqa mataa isaa qaba. Kalees inni kan mana qaallu, inni kan mana digimti, inni kan mana sopa, inni kan iddoo garaagaraa dhaqaa ture. Bidiruu mataa keenyaati. Nu baasa jennee mul'ata mataa keenyaati. Deemsa mataa keenyaati. Ilaalcha mataa keenyaati. Isa kaleessaati. Isa ta'u jennee dhiifnee erga gaafa Yesuusitti amanne, erga gaafa bidiruu Yesuus seenne, erga gaafa jireenya Yesuus jiraatuun jiraadha jenne. Isa Yesuus argate argachuuf akka Yesuus ta'e ta'uun, isa Yesuus kabajame kabajamuuf akka Yesuus salphate salphachuun dirqama. Inni dachee kanarraa kan inni bishaan markaba raafamtu keessa rafu dachee kanarraa waa argachuu, dachee kanarraa bu'aa buufachuun dhufne. Amma jiraadhu san jedhame waggaa 33 qofa ergama isaa waggaatti xumuru kana qofa jiraate. Ammasitti gaaf quufaa gaaf beela'a. Hin beelee kan jedhu jira gara magaalattiitti gaafa deemu. Hin dheebote kan jedhu jira. Waan talma namarra gahu hunduma baatee keessaa ce'ee deeme. Kanaaf bidiruu Phexrosis barattoota reefidha kan isaanii qurxummii qabuu isaanii kiyyoo isaan dhiisanii reef dhufu. Amala isaa barsiisuudhaaf haala kam keessatti Yesuus gooftaa akka ta'e akka isaan baran barsiisuudhaaf inni bidiruu seenee ce'uudhaaf ka'u. Dhaqanii bidiruu Yesuusitti namani kan isaa keessaa ba'anii har'as jajjabaadhu waan tokko hedheen xumura. Warri Yesuus faana jiraachuun hawayi waliin makee jiraachuun sobee jaalatamuun gooftaa malee fayyaa ta'uun Yesuus faana dhukkubsata ta'uun hawayya. Yesuus malee quufee jiraachuurra Yesuus faana beela'uun hawayya. Yesuus malee kabajamuurra Yesuus faana salphachuun hawayya. Jettanii warri filannoo keessan Yesuus taasistanii bidiruu Yesuus seentan dhaggeeffadhaa. Galaanni dachee kana, beeli dachee kana, dhukkubni dachee kana, areetamni dachee kana, salphini dachee kana siraasa malee sin nyaatu. Kan isaa sin godhatu. Siraasa malee kan isaa sin godhatu. In tajaajilta. Tajaajila keessatti gatii gurguddaa baasuu dandeessa. Beela'uu dandeessa. Reebamuu dandeessa. Maqaa sitti baay'achuu danda'a. Jettee sitti baay'achuu danda'a. Azoo jettee baay'ata malee isa isaan jedhan hin taatu. Ati isaan hin nyaatamtu. Waaqayyo si ceesisa. Gaa'ela kee gadi lolamuu dandeessa. Dhala dhabuun qoramuu dandeessa. Dhala kee qoramuu dandeessa. Mindaan ati argattu si godhisuu danda'a. Haalati kee jiru si danquu danda'a. Siyaasni isaa si danquu danda'a. Namni isaa si danquu danda'a. Baatee galuu isaa si danquu danda'a. Ammam si danquyyuu yaada Waaqayyoo sorkuu hin danda'u. Ati isa Waaqayyoo hin taata. Bidirichi si ceesisa malee si nyaatu. Yesuus faana jiraattennaan filannoo Yesuus faana qabde taanaan galgalli kee bareeda. Rakkattuyyuu badduun baatu. Galaanichi si fudhatee hin deemu. Galaa eebbaa si ta'a malee. Kanaaf siraasa malee maal hin ta'u si nyaatu.
baay'ee kana na jaabsifadhu sagalee yeroon dubbisu nama mul'ata qabu nama kaayyoo qabu nama galaana keessa caccaba markabaa keessa taa'ee namaaf ergaa qabu Phaawulos gahuudhanii gara mana hidhaatti geessuudhaaf gaaf deeman isa hidhamuudhaaf deemu yaadate toon taane Phaawulos ergaa qaba warrootuma isa hidhuudhaaf deemaniif ergaa qaba waasitti himu dachee kana gubbaa kan dhufte ergaa qabda you have a message ergaa qabda ergaa kee dabarfattee hin deemta nduun jedhin hinduuta amma ergaan si keessa jiru duwwaatti teessa ergaan kee immoo karaa kamiin akka darbu ergaan kee maal akka ta'e adda baafadhu ergaa kee fixxeennaan qoy PhD'n baradhaa qoy doktoran ta'a hin jettu jechuunis hin danda'amu amma gaafa ergaa kee fixxutti garuu galaanni kamiyyuu siraasa malee si nyaatu haalli kamiyyuu siraasa malee si fudhatee hin deemu leenci kamiyyuu si dorsa malee si nyaatu maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Akka jedhee Phaawulos akkuma dhagachi keessa galee inni kaan birrii qaba inni kaan naggaadeedha inni kaan meeshaa dhukaasa qaba Phaawulos garuu ergaa qaba. He's a great man. Harka isaa hidhanii harki isaa hidhamaan galaan qabu naman qabu firan qabu garuu mul'ata qaba. Warri biddeen qaban guyyaa kudha furigina hin nyaanne jedha laal ati nyaattu malee biyyaan si faa'u maqaa Yesuusiin ana kattana mana ati nyaattu malee biyyaan si faa'udha jallaan si beelessee ofii quufuu hin danda'u jallaan siidhee ofii nagaatti buluu hin danda'u jallaan si miidhee ofii nagaatti hin jiraatu nama gooftaan wajjin jiru galaan irraasa malee fudhatee deemu hin danda'u siraasa malee si nyaatu maqaa maatii geeftaa biyyaaf taa'uun naraasa malee na nyaatudha. Akka sagalee kana dhageesse mana kee keessa waa hojjetamu siraasa malee si nyaatu hin cifatta haalleluuyaa kana booddee guyyaa kudha afuriif Phaawulos ootee duruutti bareera hin sooman sagada chuma barbaadu waan nyaatu hin qabu laal dachee waan nama gootu isa kaan biddeen baattee beelessiti isa kaan meeshaa baattee rakkifti isa kaan agabuu teessifti Phaawulos garuu dachee jechuun maal jechuu akka ta'e galee fiira waan ta'eef inni daldala deemuun nan daldala dheebee malee bubbeen natti ka'an jenne bidiruuf bishaan walolutti kana jigubbaatti Phaawulos otuun bidiruun raafamuu Yesuus otuun bidiruun ilmoon namaa dhumaa ga'u nama 276 qabatte achuma geetti Yesuus gooftaadha qaxxeedha dhaqee Waaqayyo Phaawulos ennaan ergaa qabdaam jedhee ennaan argaruu rukutiiti jarreen kanaan ennaan bidiruu caccaba malee si waan taatanii. Hallelujah. Bidiruu caccaba malee as keessa warri haminaaf yaaddanis warri daldaaluu baatanis warri Phaawulos mana geessu qatanis umachiin geessu sababa isaatu Phaawulos mootota hunduratti yoo hidhame ergaa qaba malee namichi kun jalinaaf deeman jiru himanni isaa sun ol iyyannoo qaba ayizoo akka jettuun Phaawulos jedhe ennaan bidiruun hin caccabaa ati garuu sin garuu oman taatanii biddeen nyaachuudhaaf baatanii galaanni sin nyaatu sin biddeen keessa nyaattu nyaadhaa naan jedhe Waaqayyo halkan walakkaa qorumsa kana ooluudhaafi achi tarseesii ka'uu dhiisuun furmaata ture diddanii kaataniittu amma gaa Waaqayyo baasee sin hin gatu wallaalas taatan cubbamaas taatani kaa buddeen keessa nyaadhaannaan akkamitti nyaanna jedhanaan fidaa gaadhe fidaa harkaa fuudhee thank you Jesus ofirraa kana xaleeti ishee hafte nyaadhaadhe laal ati gaafa gooftaa faana jirtu wanta ittiin boqonne horman boqochiisu mandarra ittiin boqonne mandarra kiristaanonni ittiin boqonne biyyaaf hin ta'u qaalluun erga yoomi xonqaayin erga yoomi sobduun erga yoomi warri qullaa gangalattu erga yoomi nama taate beet ati Yesuus baattee namaa gad hin taatu bidiruusi Yesuus keessa jiru hin ceesisa galaanichi immoo siraasa malee si nyaatu haalli akkuma ulfaataa jiru haalli amma biyya keenya gubbataa jiru haalli lola haalli ikoonoomii si nyaatu waan nyaattu immoo sin dhorkattu Waaqayyo si ceesisa ati nama ce'uudhaan maludha lolli jireenya keerraa sin dhorku hariyatamni si dhorkuu hin danda'u ce'uudhaan baate waan ta'eef hin daangooftu hin ceeta si nyaatu waan nyaattu sii fida malee marga baratti bubbeen kee maaltu kee iyyennaan akkamitti nyaanna fidaadhe Yesuusis bartoota isaatiin fidaadhe fuudhee abbaa galateeffatee ormaa laatee biyya nyaachise kana booddee isaan kun nyaatan bidiruun maal ta'edha hin caccabeedha inni challenge mudannoon kamiyyuu shaakala haaranu shaakalchisuun malee nu balleessuun miti buletti ko buleessa ko yeroo mudannoo wayii si mudatu abdiin kutiin waan jirtu keessaa si baasuuf lola jirtu keessaa si baasuuf waan dandeettii keessa kee jiru baasuuf
qoree nama guddaa si gochuuf galgala kee bareechuuf malee iddoo amma jirtuun caala si guddisuuf malee si balleessuuf miti. Harkaa dhabdee akkatti ennaa argattu ittiin bultu si barsiisuuf. Inni dhukkubsattaa dhukkuba keessatti hammam akka Waaqayyoon galateeffatu si barsiisuuf. Birrii dhabdee gaaf birrii argatte maal akka gootu si barsiisuuf. Lolamaa jirtaa nama lolamuuf maal akka gootu si barsiisuudhaaf. Haala jirtu keessatti haalaaf mijadhu malee Waaqaaf mijadhu malee haalli si fudhatee hin darbu si raasa malee si nyaatu. Waaqayyo si gargaara. Lafa namni hin jiraanne jiraachuu hin dandeessa. Sana booddee bidiruun hin caccabee Phaawulos maal ta'an jedha hin du'e. Yeroo Phaawulos garuu maal ta'e hin du'eedha hin ce'e. Yeroo gammagaan ammas jarreen tokko hojii dhiisanii bidda qabama ta'anii. Biyya sana immoo boofaan deemnaan duudha. Boofti biyya iddee ajjeesee keessattuu warri gumaa jedhaman warri jalleen hojjetan boofichaan duudha ni amanu. Phaawulos dhaqee hojii gaarummaa hojjechuudhaaf gaafa inni dhaqee biddatti qoraan dabalu sila namni waan gaarii godhu sila namni waan qajeelaa godhu sila namni ba'aa namaa baatu sila namni namaaf yaadu sila namni rakkataa hojii rakkatu boqonnaan qabu biyya keenyatti nama jallaatu iddoo qaba. Sana booda boofittiin dhuftee hiddite. Phaawulos akkatti inni ol fuudhaan isaa maal ta'eedha? Inni ta'eedha. Biyyi nyaateen furdatu inni garuu hin furdate. Inni ta'eedha. Sana booddee deebi'ee huqqatee hin jedhu. Boofitti ishii biyya dide agartanii lashii kanaam jedhu. Isa dhumaatiif na iddite isa dhumaatiif duutaa de Phaawulos. Boofa nana kaara lammaffaa deebitee nama idditoodha. Ol fuudhe boofitti. Ishii kana ishii isin iddite. Ishii kana annaan maalamichi kun nama gumaatii wayyoo. Lakkii rakkinichi maqaa sii moggaasuufi. Rakkinati keessa jirtu kun qaree si baasuufi. Warqittu maqaa moggaase biddi nama guddaa si gochuufi. Galgalli kee hin bareeda. Yoomiyyuu rakkina sirra ga'uun hin baddu. Waaqayyo jireenya kee naaressa. Hafuura kee naaressa. Yeroo rakkattu abdiin kutiin warqii ta'uu ibiddaan qoramtee rakkin nama jirtu nama guddaa si gochuufi. Beektota faalsiteesu maqaa haaraa sii kennisiisuufi. Nama gumaatoo jedhanii xiqqoo turanii maal jedhanii namichi kun waaqolii keessa tokkodhan. Kabajamuu qabadhani namicha kanaaf iddoo kennamuu qabadha. Laal rakkinumatu moggaasitti moggaasa rakkinum keessaa baatee nama guddaa taata. Sana booddee boofittiidha agaree Phaawulos boofa nana nama baay'ee eddite sadhumana edditee sadhumaati guyyaan har'aadhee ibidda keessa fuudhee hin gubeedha. Laal isa biyya hedduuyyuu irraa kaaftaati namootaafuu fakkeenya gaarii taataati namootaafuu abjuu gaarii taataamati gaafa obsite galaanichi siraasa malee sin nyaatu. Egaa Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 23 kaasee dubbisee